Okey, nageenyi fi araarri Waaqayyo Abbaa lafa jirtanitti qulqulloota maatii Waaqayyoo biyya alaa biyya keessa kan jirtan bakka garaa garaatti kan argamtan nagaa guddaan isiniif haa ta'u. Egaa ani obboleessa keessan Raajii Yoosef Salamooniin jedhama. Har'a gara keessan kanan dhufee fi waamicha tokko isinii dabarsuun barbaada. Isa kana otoon hin dabarsiin sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbiseeni gara yaadan guyyaarraa fuula keessanitti ba'etti darba jechuudha. Dubbii Waaqayyoo akkana jedha. Macaafa qulqulluu keessaa seenaa baraa isa lammaffaa 7 lakkoofsa 13 kaasee yoon dubbisu akkana jedha. Bantiiwwan Waaqaa cufamee bokkaan lafa irratti akka hin roobne yommuu godhu yookiis awwaannisni midhaan keessan akka fixuuf yommuu abboomu yookiis saba kootti dha'icha yommuu ergu sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii anaa barbaaddatan karaa isaanii isa amaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa biyya isaaniis nan fayyisaa jedha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa lafa kanatti dubbii Waaqayyoo kan inni dubbatu nama Salamoonitti gooftaan halkan abjuun itti dhufee raawwateetu Salamoon kun mana qulqullummaa ijaaree xumuree lafa kaa'ee gaafa jedhu Waaqayyo halkan abjuun itti dhufee waan kana itti haasa'ee jechuudha. Yeroo nani bantii Waaqaa cufe bokkaan akka roobne yeroon godhetti jedhee gadi siqee lakkoofsa 14 saarraa akkana jedha. Sabni koo kun immoo jedha warri dhuunfaa koo ta'an gad of deebisanii yoo na kadhatan ani maalan godhaa yoo na barbaaddatan cubbuu isaanii nan dhiisaa fi biyya isaanii nan fayyisaa araara kooti nan isaan ilaalaa jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana dubbadhee gara ergaa koo guyyaa har'aatti darbuun barbaada. Kana nani fuula keessanitti ba'eef guyyaa har'aa sagantaa konfereensii qopheessinee konfereensii araaraa yookiis immoo konfereensii fuula Waaqayyoo barbaaddachuu kan jedhu qopheessinee jirra. Akka namoonni garaa garaa waldaan kiristaanaa kadhataa akka turtan kan ammallee kadhachaa akka jirtan inni kun hunduma keenyaayyuu ifaadha. Ammas araarri Waaqayyoo dhuman qabu gatii ta'eefi fuula Waaqayyootti deebinee tokkummaadhaan araara Waaqayyoo barbaanna deebi'uu fuula Waaqayyoo barbaanna kan jedhu sagantaa isinii qopheessinee jirra. Kanaaf sagantaa kanarratti fuula Waaqayyoo deeffachuu yookaan immoo fuula Waaqayyoo fuulduratti gad of deebifnee isa kaleessaa dhiifnee qoodiinsa kaleessaa jibbinsa kaleessaa ammina kaleessaa dhiifnee araara Waaqayyoon akka barbaaddannu sagantaa isinii qopheessinee jirra. Kanaaf obboloota koo yeroon itti Waaqayyoo fuula isaa nurraa naannessee tureera. Amma garuu tokkummaan gaafa kadhannu tokkummaan fuula Waaqayyootti gaafa deebinu araarri Waaqayyoo akka inni nuu deebi'u amantii godhannee Waaqayyoon akka kadhannu barbaada. Kanaaf nama hundumaaf iyyuu ta'ii nama ta'aa jiru kun hundumaaf ifaadha. Dhaloota karaatti afaa jiru reeffa dhaloota bineensi nyaataa jiru kanaaf Waaqayyo akka nutti deebi'u Waaqayyo akka nutti araaramu Waaqayyoon kadhanna. Kanaaf inni kun nama hunda jalaa dhokataa miti. Nama hunda jalaa dhokataa miti. Biyya amma nuyi keessa jiraataa jirru kana keessatti bara itti haati dhala dhaabattee awwaaltu bara itti uumamni daangaa darbe yookaan uumamni bade sana keessa jirra jechuudha. Bara itti haati dhaabattee mudhii hidhattee yaa ilmoo koo jettu kana Waaqayyoo akka nurra dabarsu dhalatu warra awwaala maatii awwaala malee haati dhaabattee ilmoo awwaaluun seerarra hin jiru. Tummaata gooftaan irratti nuutume irra hin jiru. Kanaaf haadaa cabee safuu bade kanaaf araara Waaqayyoo barbaannu sagantaa akkasii qopheessinee jirra. Sagantaa kanarratti namoonni isinii mijatu bakka garaa garaa kan jirtan irratti dhuftanii akka argamtan sagantichis guyyaan inni isaa eegalu muddee 7 8 9 magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Gujee Guuxii Keellaa lafa jedhamuttidha waan ta'eef namoonni odeeffannoo dabalataallee barbaaddan naannoo taaksii Aamboo Gincii deemu geessanii yoo fuuldura keessanitti daandiirra deemtan taappellaan jira gatii ta'eef gara waldaa keenya argitanii dhufuu dandeessu. Waldaa kiristaanaa hiikamsa Waaqayyoo addunyaa sagantaa akkasii qopheessitee fuula Waaqayyoo barbaaddachuudhaaf qophii xumurtee gatii jirtuuf sagantaa kanarratti
namoonni hundumtuu hanga sagantichi ga'uttis nuu kadhattanii sagantaa kanarrattis fuulli waaqayyoo akka nuu deebi'u araarri waaqayyoo akka nuu deebi'u akka wajjin kadhannu dhaamsa koo gamanaa yoon sinii dabarsu sagantaa kanarratti dhukkubsattootaa hin kadhatama biyya keenyaaf hin kadhatama dhaloota rakkoo garaa garaa qabaniif hin kadhatama kanaaf sagantaan kun sagantaa itti fuula waaqayyoo barbaannudha waan ta'eef obboloota koo hunduma keenyatti dhaga'amuun nutti jiraata namoonni gooftaa amantan kan hin amannes haa ta'u afaan beektaniin amantaa qabdaniin waaqayyoon akka kadhattan dhiigi dhalootaa dhangala'aa jiru lafeen dhalootaa cabaa jiru inni kun akka nurraa afu araarri waaqayyoo akka dhufu waaqayyoon kadhanna egaa macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaafne yoo ilaallu bara dhaloonni fuula waaqayyoo irraa dabse yookiin fuula waaqayyoo irraa garagarfate keessatti waaqayyoo nama akka garaasaa nooyin argateeraatu yaa nooyi jedhe waaqayyo ani si wajjin kakuun gala saba lafarraa kan ammoo ani fixuun barbaada kanaafiyyuu ati jedheen waaqayyo nooyidhaan ati markaba muka ta'urraanaa soqii keessatti inoolta ittiin jedhe waaqayyo noo'is waaqayyoon dhaga'ee ishii jedhe tole jedhe ajajamee raawwateetu fuula waaqayyootti gad of deebisee isa waan irraa barbaadu raawwataa ture kanaafi bara itti bishaan badinsaa lafarratti dhufu sana noo'i markaba keessatti oole waa tokko jira lafa sana waaqayyo akkas jedhe ani lammaffaa deebi'ee bishaan badinsaa lafarratti hin fiduu jedhe kanaaf markaba soquun nu barbaachisu har'a garuu bara keenya kana dhiiga Yesuus haraaraan yoo barbaaddanne malee amma immoo bishaan badinsaa argan dhufne ibiddaan waaqayyo mul'achaa jira ammallee dammaquun nutti jiraata waldaan kiristaanaa bakka jirtan kamitti abboonni koo bakka jirtan kamitti harmoonni koo bakka jirtan kamitti afaan beektaniin amantii qabdaniin waaqayyoon nu kadhadhaa waaqayyoon kadhannaa lafa keenyatti akka hin araaramu biyya keenyatti akka hin araaramu dhaloota keenyatti akka hin araaramu ola deemaa karaatti akka baalaa harca'u kuni nama hundumaafuu mul'ataadha reeffi awwaalamuu dadhabee bineensi bakkeetti nyaatu hilmi namaa akka oolaatti mormirraa bu'u kana araara waaqayyoo malee kan nu fayyisu hin jiru waan ta'eef haraara kadhanna jennee sagantaa guddaa qopheessinee jirra sagantaan kun ammas irra deebi'een jedha magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Gujee guuxii keellaa lafa jedhamu naannoo taaksii taraa Aamboo Gincii deemu geessanii fuula keessa fuulduratti yoo deemtan in argitu jechuudha kanaaf daqiiqaa 5-4 caalan deemtan fuuldura keessanitti isa booda taappellaa argitu sagantichi bultii 7-8-9 ji'a arfaffaa fuula keenya jiru kana isarratti akka dhuftan waamicha isinii dabarsuu ta'a waaqayyoo isina eebbisu amma daqiiqaa 2 waaqayyoon kadhachuun barbaada lafa jirtanitti hundumti keessaniyyuu namoonni sagalee kana dhagaa jirtan waaqayyoon yoo yeroo argattan na duukaa akka kadhattan hin barbaada gooftaa abbaa keenya ati waaqarra jirta ati qulqulluudha ati mudaan qabdu teessoon kee bara baraan kabajamee jiraata yaa waaqayyo nutu daangaa kee darbe nutu iriyaasi godhate ati riyaa namaa miti yaa waaqa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee biyya keenyaaf araarri kee lafa keenyaaf araarri kee dhaloota keenyaaf akka deebi'uun si kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin fuula araara kee nuuf deebi'u laa yaa waaqayyo bara itti haati otoo boossuu ilmoon dhabamu wallaalaan karaattafuu yaa waaq gooftaa machaa isa kana nu hin dandeenyu ibidda gadarca'u kana hin dandeenyu rukutamaa jirru kana hin dandeenyu bineensa bakkeetti dhaloota nyaatu kana yaa waaqayyo jibbineerra araarri kee dhufee nurraa haa kaasu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafatti sagaleen kun dhaga'amu dhaloonni waaqayyoon kadhataa jirtan hamma saatii kana yaada garaa keenya akka geeddaran fuula waaqayyootti akka deebinu waaqayyo nurraa barbaadeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee nuuf deebi'u dhiifamni kee nuuf deebi'u gooftaa machaa balleessineerra dogoggorreerra sirratti kaaneerra Yesuus oolaa araaraa ati kaleessa cubbuu keenya itti fannoo yaabde omaa mudaan qabdu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee nuuf deebi'u araarri kee nuuf deebi'u habbootiin umurii malee qeerraa buqqa'uun nu haa ga'u gooftaa machaa laaya waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadhaan wallaalaan fuula keen jira gooftaa maqaa abbaatti kan ilmaatti oromiyaaf sin kadhadhaa dachee dhiigaa taate kanaaf sin kadhadha gooftaa sin ga'eera nuun jedhi araara nuun jedhi gooftaa machaa
haraara nuun jedhi gooftaa Yesuus, haraara nuun jedhi ilma Waaqayyoo, haraara nuun jedhi mootii waaqaaf lafa, singa'eera nuun jedhi of barreerra of ilaalleerra gad deebina gooftaa Yesuus, fuula keetti gad jenna, fuula keetti gad of deebifna, bokkaan araara kee nuuf haa roobu, ijji dhiifama kee nuun haa ilaalu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaaya Waaqayyoo akkana jedha dubbiin Waaqayyoo Yu'eel boqonnaa 2:13 laphee keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa jedhamee barraa'eera. Gooftaa Yesuus yaada garaa keenya tarsaafnee si kadhanna araara nuun jedhiati, araara nuun jedhiati, araara nuun jedhiati. Gooftaa inni lixarratti ta'u, inni ba'arratti ta'u, inni kaabarratti ta'u kun, inni kibbarratti ta'u kun singa'eera nuun jedhi gooftaa. Haraara nuun jedhi Yesuus, dhiifama kee nu laali Yesuus, deebii fuula kee nuu deebisi Yesuus. Balleessineerra, abbootiin amantaa balleessineerra, gooftaa maccaa warri si tajaajilu balleessineerra, sabi balleesseera, dacheen kun balleesseera. Inni kun immoo teessoo kee irraa si tuqee akkaati oriitu, akkaati biddaan mul'attu godheera gooftaa. Inni kun fuula kee ifaadha. Fuula keetti deebinaa nutti deebi'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin wallaalaa beekatti deebi'i. Humna dhiiga Yesuusiin nutti deebi'i. Gooftaa gad of deebifna, ati nurratti olaani. Biyya kanaaf dubbadhu, warra mirga hin qabneef falmi, warra humna hin qabneef dubbadhu, warra qeesaan irraa buqqaan, warra dhiigi isaanii bakkeetti sareen dhugaa jiru kana, warra reeffa isaanii allaattiin nyaataa jiru kana, warra kalmoo oola mormirraa bu'aa jiru kanaaf sin kadhadha Yesuus. Haraara nuun jedhi, haraara nuun jedhi, ati nu gargaari. Egaa gooftaan sinaa eebbisu, warri na duukaa kadhataa turtan ayyaanni isiniif haa baay'atu. Egaa bal'ifnee guyyaa kana sadan fuula Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon hin kadhanna. Sagantaa kanarraa hin hafamu, namni hundumtuu akka irratti xiyyeeffatanii dhuftan nan barbaada. Iddoon isaa naman dhibu, odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 29 10 Duwwaa 6 53 kanaan iddoo itti sagantaan kun adeemsifamu nu gaafachuu dandeessu. Irra deebi'een isinitti hima 09 29 10 Duwwaa 6 53 kanaan iddoo sagantaa odeeffannoo kanaan iddoo isaa baruu dandeessu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu, eebbifamaa. Araarri isiniif haa ta'u. Shaaloom. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.